ijoollummaa jechuun umriin kee meeqa? Umrii fi miindaa nama gaafatan jedhani. Warra dubartiitiif jechuun maaliif Uraazii Entertainment sagantaalee garagaraa kan bashannansiisoo ta'an kan isinis barnoota irraa argachuu dandeettan muuziqaa haarawaa, vaayinii, koomedii, diraamaalee garagaraa akkasumas intarvii namoota bebbeekamoo kwaalitii HD'dhaan argachuu yoo barbaaddan yuutuubii gubbatti Uraazii Entertainment subscribe godha. Uraazii Entertainment kan ummata Oromoo. Ashama harka fuunee hordoftoonni miidiyaa Uraazii Entertainment akkam jirtu nagaa qabdu isin jecha hardhaan tana dargaggoo cimaa tokkoof biraa qaba. Dargaggoon kun biyya Jarmanii keessatti nama qabsoo Oromoo keessatti akkasumas qabsoo siyaasaa qabsoo amantii keessatti nama cimaadha. Nama umrii isaa ijoollummaa kanaan hojiilee hedduu hojjeteedha. Dargaggoo Faaruq of biraa qaba hardha. Dargaggoo Faaruq yeroo dhiyootti kitaaba onnee irraa gara onnee jedhu tokko barreessee uummata Oromootiin kan qaqqabee jira. Haala biraatiin ammoo sooshaal miidiyaa gubbatti akkasumas toora yuutuubii gubbatti namoota barnoota adda addaa kennuun beekamu akkasumas sagantaalee Oromoo adda addaa irratti walaloo dhiyeessuun beekama. Fakkeenyaaf gaafa Dr. Abiy Ahmad biyya Jarmanii dhufe nama walaloo qopheessedha. Sagantaa gubbatti alaabaa ABO qabachuudhaan nama walaloo ajaa'ibaa qopheesse. Faaruq baga nagaan dhufte akkam nagaa qabda? Galatoomi baga nagaan hojjetes. Hayyee qaxxitaa gara gaafii seenaa gaafiilee gaggabaabduu si gaafadha deebii gabaabduu naaf deebifta. Faaruq mee gaggabaabinatti Faaruqeen? Faaruq anuma ani ammoo Umar al-Faaruq naan jedhani. Umar al-Faaruq Sheekh Ali Ahmadi kan itti dhaladhee Oromiyaa Baalee Gaarfaadha. Faaruq kana fakkaate jechuudha. Hayyee mee fakkeenya amma yeroo jechuun umrii kee ijoollummaa jechuun umriin kee meeqa? Umrii fi miindaa nama gaafatan jedhani. Warra dubartiitiif jechuun maaliif si gaafadhe beekta jechuun umrii kee ijoollummaa kanaan waan hedduu hojjette yoo akkanas ilaallu umrii kee daa'ima jechuun jalqabarraallee gaafa biyya Jarmanii dhuftu si beeka areeda iyyuu hin qabdu gaafasi. Kanaaf jechuun barnoota amantii eessa barattee barnoota addunyaa waan kanarraan? An gara gabaabinaan dheeraadha. Haa ta'u ammoo xiqqeenya kiyyatti umrii xiqqeenya kiyyarratti biyyumatti quraana barachaa ture. Quraanas deemee hedduu takka dheerata. Laajjoon aanaa gadab hasaasaa laajjottis baradhee achirraa ammoo gara godina Baalee aanaa Gaarfaatittis naannoo Aallu jedhamtus kitaaba amantii baradhee achirraa ammoo gubbatti Olbeessa Abbaajjattis Sheekh Khadiir Abdul Hakiim kan jedhan fa'a birattis akkasuma barnoota idileellee manattis ammas bakka barnoota amantiittis barachaan ture. Booda irratti Agaarfattis madrasaa Abdul Wahaab al-Islaamiyyaa kan jedhamtutu jira ture. Achittis baradhee quraanas hifzii godina Arsii Lixaa aanaa Kofaleetitti akkasuma godina Arsii Lixaa aanaa Hasaasa bakka lamatti jechuudha barachaan ture. Booda ammoo gara godina Arsii aanaa Diidaa Roobee Diidaa beekta? Roobee Diidaatti barachaan ture. Achirraa gara godina Arsii aanaa Boqojjii Roobee Garjeedaa jedhani. Achitti aalima keenya hayyuu guddaa Sheekh Muhammad Amaan Haji Adam kan jedhaman irratti kitaaba barachaan ture. Booda walumatti mulakhasii walii gabaabsee jechuu siif ibsuu barbaade. Booda ani umrii makiyya irratti xiqqeenya yeroo tahiyyuu akkanumatti kama quraana buusuuf beekachuu xiqqeenyuma irraa. Booda gara biyya kanaa dhufuu yaala jechuudha 2014 akkasii galatoomi I think bara 2015 fakkaata yaa mee amma gabaabinaan amma haala itti barnoota baratti nuuf ibsite gaafileen kiyya kaardhaa waa'ee siyaasaa Itoophiyaa irratti xiyyeeffata gaafii gabaabaa si gaafadha deebii gabaabduu naaf deebifta yaalii ajjechaa Jawaar Mohammad irratti gaggeeffame akkasumas Lammaa Magarsaas Dr. Abiyyiin ganamee jira. Abiy Ahmad qabsoo uummanni Oromoo qeerroon 5,000 ol itti wareegamtee karantaanitti adeemsaa jira akkasumas paartiilee maqaa Oromootiin gurmaa'anii akkuma warri Dargii warri Gimboo Sabat Biraanuu Naggaa faanitti godhaa turan
paartiin duraan paartiin Oromoo bakka bu'u hin jiru namni hundinuu individually kophaa kophaatti deemee mataa isaatiin achi dhaqa. Abiyyi Ahmad osoo jechuun mee waliigalatti wanni ati waan kana irratti sitti dhagahame? Duraan dursa dhimma jawaa an akka lamatti dubbadda akka nama fakkeenyaaf akka dhimma hawaasummaatii fi akka ammas nama yeroo garii amantaa muslimaallee barsiisututtis ni dubbadda. Dhokeerraa kaasisan duuba dhimma Abiyyi Ahmad dhibba Jawaar irratti yoo laalle wanni sun yakka osoo wanni sun karaa raawwatamu taate uummanni keenya illee akkanatti hin jiru datteen galaafatamtee jirti. Yaalii san irrattuu namni 86tu dhume osoo inni du'e yakka akkamii akka biyyi sun guutuun jijjiiramaa miti jijjiirama du'aatti dhufaa ture jechuudha. Garuu rabbiin duraan dursa san nagaa nu baasuuf alhamdulillah rabbil aalamiin jedha. Sunis waan hedduu nama gaddisiisu dhugatti halkan gaafa sanii hirriba namnummaan Oromoo ta'e ka isa jaalatullee ka isa hin jaalannellee nama sooshaal miidiyaa irratti duraan galgalaa ganama Jawaar irratti duulu kan gadi bahee booyuu ajaa'ibsiisaan argee jechuudha. Sun maal akeeka namni dhimma Oromummaa irratti dhimma biyyummaa irratti tokko qaba ilaalchi isaanii garaagara ta'uu qaba. Saniif hedduu natti gaddi natti dhagahama. Dhimma ammoo dhimma obbolammaa achirraa kaasuu fi obbolammaan dheengadda biyyoota afaan Oromoo irratti yaaduu fi ibsatanii wanni sun galatoomee haadhi nurra dhaggeeffatu Lammaa Magarsaa jechuun hayyuudha, beekaadha, nama hayyuu uummata Oromoo duratti yeroo uummanni Oromoo hundi biyya alaatuttuu haasofni isaanii gubbaa irra ta'u biyya keessa taa'ee qeerroo jechuun qeerroo lolteen inni bulchuu barbaadda jedhee uummata jara san gaafate nama onni akkasiitiin tiimii addatti uumatee uummata of duuba hiriirse akkas godhe nama san silaa har'a osoo inni jiru nama seenaa akka isaa addaatitti isa ka'uu qabu biyya keenyatti irra hedduu yoo hayyuun tokko du'e siidaa dhaabdaaf maqaa isaa kaaftaa goota ittiin sirbitaa ittiin walaleessita yeroo inni jiru ammoo jira isaa moodu'aa isaatu hin beeku nama akkasii san silaa akka seenaatitti bakka jabduu bakka inni jaalatu kaayan malee bakka inni jaalatu irraa fuudhanii sagalee isaa dhagahamuu dhabuu akka inni haasa'u sanitti waan hedduu nama gaddisiisu sunillee inshaallah osoo sirraa'ee hedduu na gammachiisa ammoo sirraa'uu qabaallee wanni akkasii dhimma Dr. Abiyyiitiin wal qabate Abiyyi an mataan kiyya hedduu deeggaraa ture ni jaaladhaallee maaliif hunduma akkas ture yeroo isa jalqabaa san haasofni inni haasa'ullee sabboonummaa miira hedduu keessa nama seensisee nama gaafa inni yaadatta gaafa roobee baaleetti irratti inni maddoolaabutti dhufe manguddoo tokko waggaa 80 akkas muka gubbaa bakki dhabamnaa muka gubbaa ol bahee achirraa gad ilaalaa ture wanni akkasii sun maaliif jaalalaa fi ilmummaan Oromoo gubbatti ol bahee jaarraa waggaa meeqa keessa jaarraa meeqa booda uummanni Oromoo hagas argatuu santu gammachiisa garuu hamileen sun hundi ofirra as deebi'ee yoo inni illee har'a qabsoota gara biraatitti dabsu hedduu nama gaddisiisa. Asumaan dhaamsi kiyya tokko an wanni an ibsuu barbaadu Jawaaris ta'ee Abiyyis ta'ee hundi isaaniituyyuu ni deeman imaltuudha nutis imaltuudha yoo ati Jawaariin yaada kee tokko irratti ibsatte waan Jawaar Arsii ta'eef waan Jawaar Jimma ta'eef kanaaf ati isarraa dubbattu yoo ati Abiyyii dubbattu waan Abiyyii Jimmaan ta'eef ilaalcha akkasii sun nu keessaa qulqullaa'uu qaba namni dhugaa irratti hundooftee dhugaa irratti bu'uura godhattee as bira wanta si dabala dhiifama addaan si kute namni yaada akkasii qabu jechuun fakkeenya amma namoonni hedduun blindly gochaa biyyi gochaa jiru kan namoota deeggaran namoota fakkeenya amma hayyoota akka yaaya Bashiir fa'aa arrabsuu waan kana jira beekte namoota kanneen beekte namni kun eenyu jettee backgroundii isaa laalta akkas namni jechuun dhiifama yeroo kana jedhu bakka itti dhalatu irraa abbaan yookaan maatiin lafa itti gurguranii tarii biyya Arabaa akkasumas tarii gara Awurooppaa hagas hundalleemtii dhiifama yeroo kana jedhu jechuun Oromoon maa fakkeenya amma Jimmatti walga'ii ture walga'ii abaawwatti ture uummanni waltajjii guutuu gaaf deeggarsa Jawaariif bar bashaashaa bakka Abiyyi itti dhalatetti uummanni hiriira bahe bakka ganda Abiyyi itti dhalatetti bashaashaa waa'ee Jimmaa kanaaf jechuun kana maaliif sii kaasee akkasitti amma gaaffii deebii keenya gara dhumaatti deebisu gara dhumaatti geessuuf deemna wanni ansi gaafadhume dhaamsi
fakkeenyaan biyya Jarmanii kana istireesii hedduu jira, biyyuma Awurooppaa guutuu biyya alaa kana istireesii waan nama cinqaa hedduutu jira. Mee dhaamsa daqiiqaa tokko dargaggoof dhaam. An dargaggoodhaaf wanni dhaamu biyya kanatti illee ta'ee biyya biraatiin kan jirtan haala jireenyaa ilaaltanii hin dhiphatina. Rabbiin inna maalus yusraadha. Rakkoo booda immoo bal'inatu jira. Akkuma raayyaan abbaa maccaa jedhe rakkatanii kufuun ni jira, rakkatanii achitti hafuutu salphina hundarraa jedhe ni kaatanii abdiin kutinaati jedhaani warra gammachuu qabullee rabbiin irraa tursiisu. Dhumarratti an dhaamsi an akka nama islaamaa tokkotti dhaamuu barbaadu yeroo hedduu namni ijoolleelleen namni akka qeerroon akka keetii kuni yoo rifeensa jalallee muree yookiin yoo aartistii tahee yookiin waan adda addaa yoo tahee homaa karoora amantaa keessaa achi bahee itti fakkaata. Wanni akkasii sirrii miti. Atillee amma abbaa amantiiti uf dandahaadha. Amantaa islaamaa irratti gaheen anarra jirutu sirra jira. Waan sirra jirutu anarra jira. Nuti hundinuyyuu kwaalitiin keenya walqixa garaagarummaa takka hin qabnu. Sheeknis tahee kan dhageeffatu tahee kan dhagahu tahee hundi keenyayyuu walqixxummaadhaan tokkummaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuuf kennee jira. Ilaalcha akkasiitiin achi wal fageessinee sheekaa kuni hojjetaadha kuni maali jechuu irra dhimma amantaa irratti gara amantaatitti yoo as jechaan nuti hundinuyyuu gahee nurraa barbaachisu bahachuudha malee yeroo hedduu warri sheekaallee akka itti yaadu ijoolleen mataa jala muranii yookiin ammoo akkana tahanii jedhanii kara amantaatti isin harkisan sunillee rakkoo guddaa. Ijoolleen dargaggoon teenyallee sheekni yoo nutti hin dubbatu nutti isin dhiyaatu nuti maal goonaa irraa itti achi dhiyaanna jedhan sunillee rakkoo guddaa. Waan san taheef namni jidduu taran walitti dhufee ijoolleellee warri sheekaallee ijoollee dargaggoo hiriyoota ofii as harkisee koottaa rakkoo hin qabu waan biraatiin yoo jaraa zinaa dalagaa jiraan argan irra gabaabbatu rasuulli mucaan tokko itti dhufe zinaa dalaguu barbaadaa jedheen bada si gurbaa ana biratti akkas jettaa hin jenneen koottumee hayyee mucaa jedhaniin haadhateetitti zinaa dalaguu barbaaddaa lakkin barbaadu obboleettitti ittiin barbaadda lakkin barbaadu haa nama biraatti ittiin barbaadin kaadha maal jechuu barbaade ofirraa hin ariine Usmaan akkas jedhu silaa amma nama ammaa taasisu sheekh ammaan akka annaa kana taate namni nama keessatti dhufee abboowaan akkana hojjechuu barbaada hatuu barbaada dhuguu barbaada akkam jettoo hin jedhe abboo adaban qabdu adab xiqqaataa jedha hin barbaachisu inni sheekaallee haalli itti amantiin barsiifamuyyuu yaa sirraa'u qabaa jetta amantii barsiisuudhaafillee amantiittillee dhageeffatuufillee waan hedduu waan nu barbaachisutu jira warri dargaggeeyyeellee inni akka qeerroo akka keetii kunillee achi hin fagaatinaati as koottaa bakka amantaa islaamaatitti bakka walgahii islaamaatitti dhufuu qofa osoo hin taane abbaa waan sanii ta'a wanta warra waan san irratti hirmaatu ta'a inni badhee warri sheekaallee jarri akkasii jechuu osoo hin taane jara san as yaamtanii akka ijoollee tanniin waan isaan barbaadan fakkeenyaaf dhimma poolitikaa irratti anammas wajjin ni nyaadhanii dhuga garuu booda irratti osoo xiqqoo isii waasitti aaree dhimma poolitikaa irra waan hedduutu adda nu baasa garuu dhimma namummaa irratti dhimma biyyummaa dhimma maalummaa amantii irratti tokko anaafsi garaagarummaa hin qabne waan san qofa irratti dhimma amantaa irratti gara amanteetii yoo dichaane namni sheekillee achi akka uummata hin fageessine badaadhaa uummanni badi osoo hin taane aniyyuu uummata sanii uummata san ofitti as fidadhaadha inni sheekaallee sheekoleen akkana taate qofa osoo hin taane daarektii wanta san dhaqee sirreessu aniyyuu sheeka ofiin jechuu adamma ana sheeka namni jedhee irratti barreessu hin jiru xiqqoo waa barsiisaaf akkasii malee sillee namni bosona jedhee irratti barreesseef hin jiru homaa sooshaal miidiyaa irratti hundi akkasii sun haqamuu qaba amantaa barsiisuudhaaf waan hedduu digirii hedduu fudhachuu nu barbaachisa dhaamsa san dhaamaaf jechuudha akka sheekaatii fi hordofaatillee. Hayyee hordoftoota Oraazii Intarteementii qophiin keenya kan keessummaa dargaggoo cimaa dhugaa dubbachuuf Faaruq sirriitti beeka. Gaafa inni biyya kana dhufu areedayyuu hin qabu amma kun guddate yaa nama barnoota amantii islaamaatii irrattis nama cimaadha nama barnoota hedduu kennu akkasumas oromummaa irrattis walaloo barreessuun yaa OMN'nis dabaraa waan tureef tarii namoonni hedduun beekuu dandeettanii toora sooshaal miidiyaa isaa irratti gabraan mallee dhuma irratti anis Abdii Xayyibuu Waaqoo jedhama host yookaan qopheessaa sagantaa kanaati. Facebookiin kiyya kan foloorii gara 113 qabu mootummaa OPDOtiin harka riippoortii ta'ee cufamee jira. Banuuf yaalii gochaa jirra yoo rabbi fedhe hin banama jennee yaanna. Garuu ammoo inshallah garuu ammoo hagasitti peejii wahii banee jira Abdii Xayyibuu Waaqoo jedha. Almost foloorii gara nama 20 wayita akkasitti gahee jira. Akka hordoftan Facebooka maqaa kiyyaan baname hedduutu jira.
kan Facebook page saniif akkasumas Vevo app kan jedhu follower akkuma sadii foo'ee ka qabu tokko sun Facebook kan normala turtiin wajjin qabdaniif hedduu galatooma ulfaadha akkasumas linkii achi gadi san tuquudhaan subscribe akka gootan jennaan maal jettaree itti nu himame. Namni keenya yoo ati subscribe illee gaafattu waan biraatitti si niyyata. Waati duniyaa matara jala fiitu saa. No akkasii miti nama an biyya Arabaatitti biyyoota addunyaa nama miliyoona 2 miliyoona 5 miliyoona jaha hordofantu jira. Namni si haadee garuu si bira dhaabbatu namni tokko subscribe siif godhe sagaleen keessun daddafee nama bira dhagahuu danda'a ati sirraa fayyadamta wal bira dhaabbachuun ilaalcha akkasii subscribe warra subscribe gaafatu akkasii walaalcha akkasii irraa daga addunyaa waan akkasii dagattu nuti ammoo amma commentii kadhata share kadhata jedha addunyaa waan san irraanfattee jirti karaa itti wal barsiisan qofa YouTube irratti amma fakkeenyaaf yoo wanta tokko barreessite barnoota afaan Oromoo jette hin argattu yoo daabboo jette afaan Oromootiin Jawaar Mohammadii fi Abiyyiin si fide maaliif dhimmi ilaalcha nama keenyaa siyaasaa qofarratti hundaa'e ummanni biraa barnoota adda addaa barsiisaa siyaasaa barsiisaa barnoota amantii barsiisaa barnoota nyaatatti bilcheessan maaliyaa hunda afaan Oromootiin kan argachuu hin dandeessu waan san argachuudhaaf yoo namoota akkasii kanneen nama jalqabaan chaanaala baratan kana yoo bira dhaabbatte ati yeroo hedduu yoo waan siyaasaa haasofte wanni sun yookiin bakka itti dhumatu qabda garuu gaaf tokko jijjiiruu dandeetti wanni sun waa hedduudhaan hawaasa bira dhaabbachuun subscribe gochuufin like share gochuufin sheeka keenya kanallee sheeka guddichaa sheeka abdii tayyib gargaaraa isin jenna akkasii ulfaadhaa galatooma yaa I think akka memoriin nu jala hin guutamneef akkasii galatoomii turtii waliin qabaanneef galatoomii ulfaadhu jenna inshallah wal garra salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mee Jawaar Mohammed jecha tokkoon ibsine Jawaar Mohammed jechi ittiin ibsanillee hin jiru garuu akka namaatitti gaa isa rabbuma waaqaa gabbuuse jenna garaa haadhaati waan baheen fakkaatu akkas gaa Abiy Ahmed jecha tokkoon ibsine Abiy Ahmed yoo ka Jawaarii fi Abiy Ahmed yoo waluma daalchifne Abiy Ahmed jechuun qoree dhoqqee keessaatti nama waraantu san yogguu deeman jechaadha isiidha akkasi Jawaar Mohammed biratti jecha Jawaar Mohammed garaa nama hundaa keessa onnee nama maraa keessa waan jiruuf Jawaarii fi Abiyyiin jechi ittiin ibsanii jecha arrabaa fi jaalalaati